barbaadan amra barbaadin arra wadara kunti qamal barbaadan arra ani waan barbaadaati beetta maayda kan barbaadu maal barbaadan amra so ani mu mal rakkatu risan andura waan beektu qabda waan beeku la amra artistiin namni kan dubatin dagay atunta saatu tadratira media irra wanti baay'ee jiru akka duraan nama wajjin dhadhatee nama wajjin guddate akka taatan ittiin beekan si galee nama akkasii akka taatan dhadhatee fate amma pointi kiyyarra na dhageeffadhu ati zimmedi kaamo fikir zimmedi namitti nana ayyesh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota daree dhibbaa akkam nagaa fayyaa jirtu sin jenna bakka jiraattu bakka nagaatanii bakka hin dandeenye nageenya mana mana isin haa ga'u jecha adas kun hattuu naan jaa kun ati na kajibdaa kun gartee ati ni sobdaa minaamin waan akkasii itti haasanii amma viidiyoo kalee wanta sirratti os atuu kajiba wajjin jirta maa kajib atuu akkanaati ati akkana maalidha kaan mataa keessa kaan as keessa kaan asiin na cafaqanii maal na godhan bargaanatti na bifne osoo qaamaan namatti jiraatanii na bursu natti na bifne ani dhugaa isinitti himaa kanarraa eegalee viidiyoo dheengatti isin maxxansa irratti dhiifama hunda keessanuu akka isin gaafadhe argitanii jirtan. Ani dhugumarraan dhiifama isin gaafadhe akka ajaa'ibatti dhiifama akkanaaf gootan habjaaf jaalalaan isin gaafadhe jira. Warroon dhiifama naa gootan galatoomaa taankiyuu isin jedha. Warroon immoo dhiifama isin goonu minaan jettanii waan feetan haasoftan rakkoon qabu akkuma isin ta'etti maaliif jechuu dandeessanii kana garuu mungkin hin amanne mucaan kun sobaa gurbaan gartee malaan gartee saartuu fi obboleessa isiisanii wajjin gartee jiraataatiin malaan gartee as deebi'ee waan akkana haasaa minaami waan akkasii jechuu dandeessanii ani halee obboleetti diyyaa daraatuun akka gartee dubbii keessa jirtu sababaa isidhaa akka irraa dhaabbadhee viidiyoo deeggartaa irrattis argitanii jirtanii ani obboleetti daraattuu qofa as keessaan qabu obboleeyyan dhalaan baay'ee qabu as keessaa Kanaafuu warri amantaan kan amanin akka amantaan isin jechuu barbaada. Har'a akkuma jalqabaa kun viidiyoo beeksisaa jalqabaa irratti argitan kana Yaasuu Birraati. Reedi baabaan maali inni dubbachuudhaaf mirga qaba. Si galee wanta akka kanarraa dhaabbachuu qaba siin jedha bakka. Mirga eenyudha akkam tof laalta ani akka nama tokkootti bakka bu'ee namaaf wanta jechuu barbaade tani si galee nama dhaabbachuu qaba wanta akkasii dhaabbachuu qaba si galee nama waan akkasii barsiisuu hin qabdu bakka keessumatti fixadhu miidiyaa irratti hin baasee waan akkasii maal jaa inni baase miidiyaa irratti si tolfaate si ilaaluu qabummoo mirga keeti ilaaluu baachuu dandeecha bakka ilaaluu baadhus namni kan bira nama laalu jira bakka ani ilaalcha kan kuti miti kan eenyu jedhe namni biraa kan laalu danuu jira si galee sanarraa namni immoo barumsa fudhatu nama baay'ee jira. Reedi baabaan maali inni dhaabbatan qabu yeroo argatti viidiyoo arga gartee walii qabee maal godhee fidaa minaamin warri jettanis jiraachuu maltu garuu maaliif ani waan nama gammachiisu kana booda isin jedhee jira waan nama gammachiisu qofa isin fiduudha akkasuma waan nama gartee bohaarsuu fi wantoota namaaf ta'an wantoota daawwattoonni keenyarraa jaalatan daawwattoota keenyaaf dhiyeessuudha malee wantoota daawwattoonni keenyarraa hin jaalanne daawwattoota keenyaa itti as fidee maal godhee waan akkasii hin barbaadu. Akkasuma daawwattoonni keenyaa isinirraan jaalatu waan ta'eef kanaafuu akka isin ajajanitti isiniif ajajamaadhaan isiniif akka barbaadanitti ajajuu kana fidi san fidi jechuu dandeessanii. Guys har'a Yaasuu Birraa nin dinqisiifadhe dhugaa dubbachuudhaaf Yaasuu Birraa viidiyoo isaa baay'ee hordofa akkasuma nan barreessaaf illeedha. Garuu viidiyoo kanarratti wanni fideef Yaasuu Birraa baay'ee gartee nama jabaadha. Akkasuma gartee viidiyoo amma dura hayyuu fi wabiin wal dhaban irratti argitanii jirtanii namni wabii fi hayyuu walitti araarsee Yaasuudha. Yaasuun wabii fi hayyuun gaafa wal lolan sanii isa namni gartee walitti fidee walitti araarsee namni gartee wabii fi hayyuu walitti araarsee Yaasuu Birraati. Arras hayyuu fi Fatiyaa kan wal dhabanii walitti araarsuu isaa ni argita viidiyoo jalqabaa irratti. Guys garuu Fatiyaan tuni yeroo jalqabaatiif Yaasuu Birraa isaa viidiyoo kophaatti raaree wayii bakka miidhagina bosona wayii keessa dhaabbatee isaa waraabu jirutti itti dhufteeti Fatiyaanii
akka Yaasuun bakka hawwiin jirtu yookaan bakka hawwiin jirtu itti himtu barbaaddeeti gaafatteen. Viidiyoo sanii Yaasuun akkasumatti maxxansee hayyuun yaani Fatiyaan bakka gartee Yaasuun itti viidiyoo waraabu jirutti bakka gartee badee bakka waan akka bosonaa wayitti isaa viidiyoo akkas maraa jiru Fatiyaan itti dhuftee hayyuun eessatti jettee gaafatte. Hayyuun waan akkanarraa dhaabbachuu qabdi. Hayyuun gartee waan akkanaa akka ittiin deebine waan akkanarraa hayyuun dhaabbachuu qabdi. Minaamin waan akkasitti haasofteeti gartee itti dhiyeessitee jechuudha. Yaada akkasitti dhiyeessitee turte. Kana asundoo qabdee godaantee jechuudha gaafsanii Fatiyaan. Yaasuunis hin argine bakka isin jirtu ammaaf hin beeku. Ani hayyuu harkatti qabadeen deemamu maal godheen hayyuu qabadee isin maal jaa minaamin waan akkasitti haaseeti garuu waan isin hin dhageenye cinqitee viidiyoo waraabuu hunda kuttee jechaadha. Gaa'is amma hayyuun viidiyoo san argiteetu Adaamaarraa Finfinneetti bakka isin jirtutti dhaqxee jechaadha. Achitti dhaqxee achitti viidiyoo maraa yeroo isin bilbilaan bilbiltee waamtu argitanii jettan jedheeti yaada warroon argin ammoo viidiyoo kanarratti argitu. Achirratti waamteetu yeroo isin waamtee gartee maaliif na barbaadda? Maaliif dhimma maaliiti narraa qabdaa ati kan gartee Yaasuu bira deemtee Yaasuu na gaafattuuf dhimmi ati na barbaadduuf dhimma maaliiti? Minaan waan akkasii jettee gaafatte yeroo kanaa walitti xiyyeeffannaan wanni isin Fatiyaan hayyuudhaan jettee ani waan kanarra akka dhaabbattuuf wanta amma itti jirtu kana irraa dhaabbadhu. Wanti kun sin fayyadu, sin baasu, siif hin ta'u. Kanaaf waan kanarraa dhaabbadhu. Siin jechuuf malee waan biraatiif miti. Kana keessa maaltu si galchee jetteen jechuu hayyuun. Kanarratti wadhabaniitu warra kutanii hayyuun dhahicha dhooteen hayyuun gaa limeetanii harka kana jajjette waan ta'eef jajjaraa isiisaniin dooftee lafa buuste waaqa qabdeef oolteef yeroo sanitti Allahu alam walitti araaramanii hojii yaadne akkaataa isaan itti wal saniini har'a kun walitti araaramanii Yaasuun sababa Yaasuutti walitti araaramanii Yaasuu wal daraarsa jira jechuudha. Yaasuu birraa baay'ee takka galatoomee Yaasuu birraa nama jabeeffamuu qabudha. Nama gartee xiqqaa miti jechuu barbaadeeti nama guddaadha. Yaasuu birraati nama jabaadha. Kanaaf Yaasuu birraa jabeeffadhaa isin jechuu barbaade. Guys viidiyoo kaleessa viidiyoo hayyuu fi Yaasuudha asumarratti isin godhaba. Gara biraatiin viidiyoo kaleessa irratti yaada tokko kennachuu barbaadeetiin viidiyoo kaleessa irratti erga nani viidiyoo maxxansee akkuma na dhaadachaa turteen akkuma isin koomentii irratti na jechaa turten shakkiidhaan jechaana natti bilbilteetu saatuuni sii dhufaa jira manatti bakka ati jirtutti sii dhufaa jira minaamin maal naan jette ani garuu hanga ammaatti illee firraa eegaa jira amma dhufti immoo yoom akka isin dhuftu qalbiidhaan firraa gad eegaa jira jechuudha. Kun garuu gara cabteen hayaatu malee dhuftees anaa maal narraa fuduu dandeessi. Ani immoo waan jiru qofa dabarsuudha. Sababaan immoo garuu waan biraa osoo hin ta'in sababaan ani isii jalaa gara galeef malee waan biraati miti. Waan biraati miti sababaa kanaaf maaliif gartee nu wajjin waan kana godhanii maaliif nu wajjin akkas hin ta'in maaliif nu wajjin akka hin ta'in maaliif nu wajjin deemini gara kana maaf akka nuti taanu maaf hin ta'in maaf nu wajjin hin uffatini maaf nu wajjin nyaate minaafi waan akkanaati wanti isaan sababaan isaan na barbaadaniif ani immoo kana jalaati jechuudha. Kanaaf kan isin akkasitti barbaachifiyyaa fi olii jechuudha jechuudha. Gara biraatiin viidiyoo seefuudha argitanii jirtan erga gartee mana saamtee deemte saattuun erga isin mana saamtee deemte saamicha sanarraa bilisa gochuu namni dandeenye jiru erga wanti saamamee seefuu fi mijiyyoo xiqqishoo ta'inni quraana qaraasisaa jiru tacciciisutee gaggabsitee biraa deemte seeridhaan itti dhufanii yeroo dhufanitti manni gaddiigamee gaggaraagalee humaa wanti takka wanni manatti hafee jiru jechuudha. Wanni hundinuu haramiin ta'ee jira jechuudha. Ibiddumatti qabsiisanii malee silaa kan gubatee beeka. Allah walum ta'u beeka. Akkasitti garuu maatii miti rabbi baasee haala gulyaane maallaqa dhabbisanii xiqqishoo akkasitti bu'e garuu seefuu asirratti wanni sidaamu jabaattee onnattee gartee rakkoon qabu abdiidhaan wanni jettee gartee isisanii gartee irraa hafaduu qabaadhaan jabaachuu qabda malee boo'ichi dhiirarraa hin malu. Boo'ichi akkasitti teessee boo'ichisan ani ammoo anaaf hin taane
Kanaafuu boo'ichi isaanii amma isiin ni gammachiisa. Saatu ni gammachiisa. Saatu of obboleessiidhaan ni gammachiisa jechuudha. Akka isiin gammadu ta'an akkanatti oosin akkasitti isisinnee akka re'eetti kana marxiifne maal goona jettee isiin boo'icha ati boo'ichisanii sirratti waan dhaatattuufi silaa boo'ichisaniif malu ture. Haa ta'u immoo garuu ati erga wanni ta'e dabreen akka gartee lammaffaa sitti hin deebineef waraana jabaadhaan ofirraa of eeguun dirqama keetii jabaachuu qabdaa jechuudha. Kanaan abdii kutattee akka iftuuba hin deebine nutillee si cinaa jirra waan ta'eef jabaachuu qabdaa jechuu barbaadeeti. Amma maatittillee siimuu miti ganda ollaa keetii akkasiin barbaadaa jirtu viidiyoo kana irratti argitanii turtanii amma reef immoo nama bitteetu situ naafee naami waan akkasiin natti haasutti an ammoo sodaa isii irraan qabu sababaan anis jalaa garagaleef kanaan isiin na doosisuu waan barbaadduufi rakkoon qabu wanni fedhee waan irra geellee sababaa keessan rakkoon qabu. Umaatii miti jechuu barbaadeeti. Ati ala guddaan waan gartee nurra ga'u ilaalleeti na bilbilte natti ni dhufti moo dhiiroo akka afaan jettu kanaan na sodaachifti moo na sodaachiftu waan jiru ifirraa hubadhee ilaalee akkasitti viidiyoo biraa qabadhee sanitti deebi'a. Hangasittuu turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u isin jedha bakka jettanitti nagaan naa turan hin jedha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.